Nama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtaatti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha deebi'ee dhufeen jira. Maaliif deebitee Mulgeetaa hoo jettanii ammas viidiyoo wayii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Innis maal jechuun keessaniin oolu Bahaar jechuudha. Bahaar roorroo hedduu irratti raawwatamaa jira. Akkuma durallee roorroo hedduu irratti raawwatamee itti hidhamee hidhaa keessa illee ba'e quba qabdan jedhee yaada. Innaa dhugaa rabbii waan nama gaddisiisudha jechuudha. Innis maaliif hojjettanii Bahaar jechuudha. Najjaashii fi Ahmad Qaayi jechuudha. Makiinaa Bahaar jechuudha manatti itti dhaqanii jalaaf caccabsanii jiranii. Dhugaan maali garuu gara jabeenyi haga kanaa isiniin jedha. Maali Oromoon akkatti garaa walitti jabaatu jarri kun maal isaan godhe maalumaa fi kan hojjannu kana siilii kana nu wajjin hojjechuu didanii maaliif akka nu jennetti nu wajjin deemuu didaniif kanarratti hojjetan malee wanna biraatii mootii maaliif nu ol ta'anii maaliif akka nuyi kanatti nama keessatti xiqqaachuu didanii maaliif namni ummanni Oromoo Bahaarii fi Fatiyaa maaliif jaalatanii jedhanii waan kana akka isaanii kanatti maaliif akka nu jibbamnu kanatti maaliif hin jibbamne jedhanii waan kana irratti raawwatanii dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisudha. Mucaa Bahaar hidhaa keessaa baasee sanii Bahaaritu hidhaa mana hojii geessaa Bahaar nu harkaa baasee warrate amma immoo Bahaar fuudhee makiinaa isaatiin bakka hojii geessaa jedhanii makiinaa Bahaar jalaa caccabsanii jiran jechuudha. Najjaashii fi Abdulqaayi Qaayi moo eenyu jedhanii obbo namticha kana jechuudha. Uummata siilii uummata yakkamaa jechuudha. Inna baay'ee tokko nama gaddisiisaa isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo himee viidiyoo tokko laallee walitti deebina akkatti isaan jalaa cabsanii. Asii cabsu qabda karaa olii saniin cabsu qabda duuba kana mee maaltu jira siin cabsu isa kana maaltu jira chillaan mee bakka cabsu soo siin arraba siin dhufa karaa olii saniin cabsu bakka namni dafee waa faayisaa fudhatu asii Na viidiyoon kana fakkaata makiina Bahaar akkatti jalaa cabsanii akka inni odoo isa arganne isa akkana goonaa isaan dhabnee makiinaa kana akkana goone jechaa jiranii maaluma itti balleessee maaluma isaanitti yakkee waan akkanaa kana raawwatanii kuni kalaasii garaa seexanni ajaje deemu malee bakka sammuu ofiitiin deemaa hin jiranii isaa seexanni bakka xajajjee lubbuu namaatis baasii hoo jedhanii lubbuu namaatiif baasaa sheen akkas nuun jedhee sheen akkana nuun jedhanii lubbuu namaati irratti dhaabbachuun maaltu fide inni abbaa ijoolleeti ijoollee ofii guddifachaa jira. Maali inaaffana kana ga'u jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisan jechuudha. Hojii seexanaatiin ijaarramanii jechuudha. Sheen akkas nuun jedhe, sheen akkana nuun jedhe, sheen akkas godhaa jedhe karra isaanii fuulduratti maalii naqaa nuun jedhe. Maali seexanatti amananii isaan? Indee dhugaa rabbii waan baay'ee nama garramuudha. Waan baay'ee nama jibbisiisudha kun uummanni kun waan hojjechaa isaan jiranii. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Garuu Waaqayyo hundumaa danda'aadha waan ta'eef jechuudha. Bahaarii fi Fatiyaa teenya Waaqayyo si wajjin jira waan ta'eef homaayyuu mootii makiina isaan cabsanis isaan deebisifatan garuu immoo dhugaa wanni akkanaa kun walirratti yaaduun jechuudha baay'ee nama gaddisiisa waan baay'ee fokkataa fi waan baay'ee jibbisiisadha jechuudha. Maaliif bakka maaliif nu harkaa baasanii maaliif mucaasa fuudhanii obbira godhanii eessumaanii harka keenyatti deeffachuu dadhabne kan jedhanii hojii seexanaatiin guutamanii jechuudha. Seeliidhaan guutamanii waan akkanaa kana raawwachaa jiranii garuu immoo namni Waaqayyo wajjin jiru uma tokko ta'uu hin danda'u. Isaan Waaqayyotu wajjin jira. Akka isaanii seexanaan hin deemanii seexanaan hin guutamne waan ta'eef jechuudha. Isaan nama Waaqayyo ofii tokkicha qabatanii Waaqayyo wajjin jira waan ta'eef jechuudha. Bahaarii fi Fatiyaayi Waaqayyo hundumaa danda'aadha. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata wanni Najjaashii fi Abdulqaayi maal jedhan kun hojjechaa jiranii.
hojii inaaffatiin hojii seexanaatiin guutamanii jechuudha. Wanni namtichi sheeka maali kun dhugaa rabbii jechuudha. Maqaa sheeka baatee deema kun sheeka ofiin jedhee jechuudha seexana kuni. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa fatiyaadhaa fi bahaarii fi du'aayii godhaa fi waaqayyoo miqqanyaa kana sirraa haa qabu jedhaanii tooyi maaliif dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko ulfaataadha waan ta'eef jechuudha wanni irratti raawwatamaa jiru kuni innaa nagaa fayyaa naaf ta'aadha turtii gaarii naaf qabaadha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa fayyaa naaf galatoomaa waan wajjin turtanii fi viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaadha na jajjabeessadha sinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kooyii turtii gaarii naaf qabaadha nagaa fayyaa